arrabse bar amantii muslimaatii miti ka inni qeege bar nabii rabbii sallallahu alayhi wasallam nabii rabbii achi dabreetu qe jechuudha sammaa godhe ka jedhu ummanni keenna ummanni muslimaa diqqaa guddaan ka'ee komii kana fide malee namichi kuni waan inni oromoo muslimaa jedhee kophatti baasee nu arrabseefi miti nuti ka isa komanne waan arsii arrabseefi miti waan shawaa arrabseefi miti waan asiin ummata boorana arrabseefi miti wanni ummanni isatti aaree isatti komatee diqqaa guddaan dallansuu keessa galeef warri dubbiin kun ifa isin hin bayin nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam maaliif jecha akkas jedhu san jedhe isa jedhu namni kamuu obsa fixatee diqqaa guddaan agarraatitti social media kanarraa dubbachaa jira jechuudha kana waan sirraa'uu qabuudha amma dubbiin fala itti barbaaduudha jiran rabbiin gaafuma dawaa dhukkuba buusu dawaa jala buusa jedhan gaafuma balaa uume wajjumaan dawaallee si uuma rabbiin gaafuma si dhukkubsu wajjumaan dawaa si uuma nam tokko yoo dhukkubsate dawaa itti yaalamu qaba sababaa qaba jechuudha nutis amma rakkinna oromoo kana yaaluu qabnaadha amma kaayoon kiyya rakkinna oromoo kana yaaluudhaaf maan nu barbaachisa akkamitti yaaluu dandeenyaadha amma namni martuu yaada isaa dubbachaa jira jaalala nabii rabbii qabu sallallahu alayhi wasallam komii qabu dubbachaa jira kuni qofti gahaa miti kuni ammoo tokkummaa oromootiifis bu'aan qabu irraan dabalataan ammoo nama kaleessaa ka isinillee waan jedhiniin ka dhufee amma jecha kana keessatti waa darbate jecha nama sanii jala deemamee viidiyoo namaa fidanii ittiin ammallee nama biraa itti dabaluudhaaf dalagaa jiran fakkeenya seenaa jimjimoo fudhadha nam tokko amma viidiyoo seenaa jimjimoo fidatee dhufuu jalqabe amma seenaan jimjimoo akkana jettee seenaan jimjimoo akkana jette ka jedhu kunis addatti rakkoo ta'aa jira bor malee iftaan ammallee namni biraa dhufee sunillee viidiyoo isaallee fidanii kunillee akkana jedhe kunillee akkana jedhe maaliifi dubbiin tuni waluma jalaa hiikkachaa deemaa jirti jechuudha waan kana gabaabsuudhaaf fala itti kaa'uu barbaachisa furmaata itti barbaachisa rabbiin dhukkuba buusee dawaa jala buuse kanaaf nuti oromoon namichi kuni nama taraadha siditti maal nama kaleessa arrabsaa nama ture nama kaleessa nama diqqeessaa ture nama kaleessa waan badaa dubbachaa turedha har'aa miti garuu nabii rabbii sallallahu alayhi wasallam arrabsuun isaa akka ummanni muslimaa diqqaa guddaan dammaqu godhe muslimni biraa ka addunyaa kanarra jiru afaan oromoo ka beeku osoo beekuu baatanii osoo afaan oromoo ta'uu baatee afaan ingiliffaatitti jecha san jedhe addunyaan marti akkuma nuyi kana dhukkubsattee dubbatti jechuudha waa'ee nabii rabbii irratti jechuudha islaamummaa jechuun ta arabaatii miti isinii gale amantiin kun amantii arabaatii miti islaama jechuun addunyaa kana mararratti iskaarbii jechuun ajjabachuun quraana rabbii keessatti hadiisa rabbiitiin bu'e malee kuni waan arabni aadaa arabaa ta'ee namni uffata arabaa uffatee sawwaan barbaade nuunaa jee akka oromootitti rakkoon qabusu akka oromootitti kaleessa sun arrabsaa ture namni bakka isaa kenne hin jiru fuuldurattis yoo nu arrabse rakkoon qabu garuu bakkeen inni itti balleesse nabii rabbiitiin jecha san jechuun dogoggora guddaadha amma falli maali jaran furmaanni maali akkam goonee dubbii oromoo fala itti haa kennuudha namichi kuni nama tara nama wanbadeedha wanta akka nama faayidaa hin qabneedha akka inni faayidaa hin qabne viidiyoo inni ummata arsii arrabsu laala viidiyoo inni ummata tuulamaa arrabsu laala viidiyoo inni ummata booranaa arrabsu laala kuni marti namichi kuni kaleessa oromoo wayxinni arraba kana nama arrabsu bakka isaan kennine har'a maaliif nama kana nama durriyyee kana bosdaara baalagee kana dubbiin isaa har'a sadarkaa kana geette ulamaaotii fi sheekoleen keenya ka darsii ummata keenya galgala ganama barsiisan qaraatii ummata keenya irratti xiyyeeffatanii ijoollee qaraasisuudhaan alatti da'waa godhuudhaan alatti waan kanarraan dubbanne marti maaltu as yaasee ummata hunda iyyisiisa yoo ka jettan taate jecha inni dhaqee nabii rabbii tuqesanii waan inni arsii arrabseefi miti waan inni jawaar arrabseefi miti waan inni ummata tuulamaa arrabseefi miti jecha nabii rabbii santu jecha ulfaattuudha sallallahu alayhi wasallam nagaaf rahman isaan irratti haa jiraatu sinii galee kanaafi amma fala haa barbaannuudha amma dubbiin kiyya dubbiin fala haa barbaannuudha fakkeenyaaf anama kilba muslimaa tokkotti kaleessa qabsaayaa ture maqaa oromoo jedhuun qabsaayaa ture maqaa muslima jedhuun qabsooftanii jirtaniis no hin jenne akkas maqaa oromoo jedhuun qabsaayaa turre maqaa waaqeffataa jennee qabsaayaa turre no
maqaa amantii ortodoksii jennee qabsaayaa turre? No. Maqaa pheenxee jennee qabsaayaa turre? La. Oromoo jennee qabsaayaa turre. Waaqoon guutuu kaleessa ka wareegame Oromoo jeeti. Jaarran abbaa gadaa kaleessa ka wareegame Oromoo jeeti. Anan marakkoo keessa jirru isinitti haasa'aa jira. Falli keenya maal haa ta'uudhaaf furmaanni maali? Jalqaba irratti diqqaa guddaan ulfaataan namaa fi kabajamaan hundi dhufee wayita laayivii dubbatu waa'ee nabii rabbii san dadhabanii dhufan malee akkuma isiniin jedhe arraba nama dhuunfaatii fi miti. Amma yoo akkanatti ka itti deemnu taate dubbiin Oromoo inuma baddii baqa akka jirru kanatti itti fufnaan jechuudha. Isa dhumaa irratti tokkummaa Oromoo labsin namni nuun jechuuf deemullee dhufuudhaaf deemu. Sababiin isaa ummanni muslimaa arrafamee jira amantii keessaa baasanii isin kaleessallee qabsoo kana keessaa gahee hin qabdan nuun jedhanii nama jechuudhaaf qophaa'ee jira. Kaleessa akka ummata kana keessaa gahee qabnuu fi hojiin muslimaa maal akka ta'e seenatu hima. Seenatu himaa jechuudha. Nuti wanni namicha kana dura dhaabbannee waa'ee kana bakka kenninee fi haasa'aa jirruuf waa'ee nabii rabbiiti sallallahu alayhi wasallam. Namicha durriyyee kanaaf jecha tokkummaan Oromoo diigamuu hin qabudha. Namicha durriyyee kanaaf jecha Oromoo ija keessa wallaaluu hin qabudha. Namicha durriyyee kanaaf jecha warri har'a saba kana ifaajaa jiran diqqeeffamuu hin qabudha. Ani ka jechuu barbaadu. Kanaafi falli maali? Falli lafa jira. Maa inni? Ustaaz Naasir Hamzaa fakkeenyaaf, ustaazonni keenya Ameerikaa keessa jiran fakkeenyaaf, Ustaaz Sufiyaan, Ustaaz Naasir Hamzaa, isin lamaan qofti waan kanaaf furmaata fiduu dandeessan. Akkamitti guyyaa mara dhuftanii laayivii naasa'ina. Guyyaa mara dhuftanii tumaan feesbuukaan nama 3,000 4,000 alaala jettanii tuma dhuftanii nutti naasa'ina. Namichi balleesseemi yoo birrii isin barbaachise goofan diibana. Muslimni isin bira dhaabata. Waaqeffataan isin bira dhaabata. Kiristaanni isin bira dhaabata. Pheenxeen isin bira dhaabata. Gara mallaqaatiin xabaqaa jedhan san abukaattoo bituu yoo barbaaddan. Takka jedha nama waa barreessu Ingiliffaan kassaftu afaan Ingiliffaatiin nama waa barreessu afaan Oromootiin osoo hin taane afaan Arabaatiin barbaanne yoo jettan yoo ofii barreessuu hin dandeenye nama itti barbaadachuu. Afaan Ingiliffaatiin barreessina yoo jettan yoo ofii hin dandeenye nama itti barbaadachuu. Yoo kana godhuu baattanii guyyarraa dhuftanii nama 3,000 4,000 alaala jettanii laayivii maka haasa'aa turtan taate. Yoo guyyarraa dhuftanii waa'ee namicha kanaa nama kana seeratti dhiyeessuu baattanii dhuftanii jechi namicha kanaa kana jettanii guyyaa mara viidiyoo namicha sanii fiddanii dhukkubbii ummata keenya muslimaatiif kataatan taate isinillee rabbitti isin dabarfanna jechuudha. Tokkummaa Oromoollee diigaa jirtan jechuudha. Sababiin isaa nama kana seeratti dhiyeessaan jirtan namni martuu dhufee guyyarraa anama kaleessa dhufe gaafa jalqabaa waan dhagaame dubbadhe namicha san arrabse lammaffaa irra deebi'ee namicha san arrabsuun maaliif barbaachise? Seeratu jira. Seera qabna. Eenyummaanuu seeraa ol hin jiru. Namni kamuu seeraa gad jira. Saniif jecha har'as dhuftee laayivii dubbatta. Boris dhuftee laayivii dubbatta. Iftaanis dhuftee laayivii dubbatta. Maaliree? Feesbuuka guddifachuudha. Daataa namaa dabaluudha. No. Katu qame nabii rabbiiti. Waan dhiifamaan bira kunnuu miti jechuu dubbiin kun. Waan dhiifamaan bira kunnu waan hin taaneef Oromoon osoo hin taane akka muslimaatitti jecha inni nabii rabbii arrabse san tawaa'ee Oromummaa keessaa baasa. Oromoo muslimaa bu'aan qabdanii sanillee keessaa baasaa dhiisa. Bu'aa qabaachuu dhabuu san seenaa keenya kakaleessaatu dubbata. Waa'ee Oromoo muslimaa keessaa baasa. Jecha inni nabii rabbii arrabse san seeratti nuu dhiyeessa. Himannaa itti bana. Yaa jarana kenna. Laayivii kaleessas dubbachaa turtan. Umrii keessan guutuu laayivii haasa'aa turtan. Waan kaleessa jettan har'a maa irra deebitan. Maalin nutti as ba'aa jirtan Ustaaz Naasir Hamzaa? Nama kana maal gootan? Himannaa itti bantanii manni murtii maal isiniin jedhe? Abbaan seeraa maal isiniin jedhe? Yakki nama kanaa laalamaa jira. Akkamitti ilaalaa jirtan? Tanaan alatti guyyarraa dhuftanii laayivii gatteettanii nabii rabbiitu arrabsameettanii viidiyoo namichi sun galgalaa ganama dubbate fiddanii yoo nutti argisiiftan ani feesbuuka guddifachuudhaaf dhuftan isiniin jedha amma booda. Sababiin isaa namni dhugaadhaan nama kana seeratti dhiyeessuudhaaf yakka isaa waliin seeratti dhiyeessuu barbaadu hujiin dalaga malee guyyarraa dhufee feesbuuka isaa banatee laayivii hin dabarsu. Dubbii Oromoo miidhamaa jirtu tana fala itti kaa'uu nu barbaachisa. Namichi kunis namicha nabii rabbii arrabse seeratti dhiyeessuu nu barbaachisa malee isin warri Oromoo muslimaa taatan hiriiran deemina
isin oromoo muslima amma booda qabsoo keessan galina isin oromoo muslima amma booda manaa gad hin bayina isin oromoo muslima amma booda bakka jarri oromoon kiristaana oromoo waaqeffataan dhaqina kanan fudhadhuan ani nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nagaaf rahman isaan irratti haa bu'u wanni ani oromummaa kiyya waakkadhee argadhu hin jiru salaatu imaana kiyya qabadhee badii dalagamteef nama kana seeratti himadhee addunyaa kanarra seera jira biyya kam keessa osoo namnichi kun biyya jiraate ustaazonni keenya biyya jiran poolisiitti himanii seeraan kasasanii murtee seeraa itti bananii mana murtii irraa murtee eeggatanii yakki isaa qoratamee badiin isaa maal jedhamee laalamee murteen itti kennama namni kun ka jiraatu ameerikaa keessas hin jira warri dubbii kana jala deemee laalaa jiru jarri kuni dubbii kana jala deemanii waan kana fala itti barbaadanii furmaatatti kaa'uudha malee nama wanbadee taraa kanaaf jecha lakki ahmad amma booda ati muslima hiriiran dhufin oromoo muslimaa bu'aan qabdu siin jedhanii gadi adabadhu taa'i gadi hin bayin amma booda laa hin fudhadhu obboleessoon abadan sababiin isaa ani akkuma jettan san namni kamuu qabrii adda gala jecha nabii rabbii irratti jedhameef seeraan hordofa dhiifamas hin godhu wallaahi laziim dhiifamas hin godhu kun ejjannoo kooti akka amma isin dhiifamaan yookaan warri amantii ortodoksii yookaan warri amantii waaqeffataa yookaan warri amantii kaanii gadi bahee dhiifama nu gaafachuu qaba jettan sanitti dubbiin nabii rabbii dhiifamaan irraan kutamtu sallallahu alaihi wasallam yakka namichi kun jedhe seeraan nu gaafatamu yoo dhugaa amantii keessan jabeeffattan namicha seeraan nu dhiyeessuudha wanni galgala ganama diqqaa guddaan viidiyoo namicha saniituu fiduun maaliif isin barbaachise lammata warra seeraa qofa biraan hin geettanii nu dhukkubee bar nu laaluu dadhabneerra viidiyoo namichi sun jedhe ani laalu dhugaa siif himaan jecha san laaluu hin dandeenye viidiyoo isaa laalaa hin jiru maal isin wanni guyyarraa fiddanii viidiyoo kana nutti argisiiftaniif viidiyoo bakka an dhumate warri rakkoo kana olii oofaa jiru hin qaba viidiyoo poolisitti fiddanii poolisitti argisiiftanii afaan ingiliffaatti deebistanii namicha kana seeratti himachuudha ustaazonni keenya biyya jiranis yoo ati lakki ahmad kalas namichi muslima arrabse waa'ee oromoo keessaa gala amma booda ummanni oromoo waa'ee kana keessan gallu keessaa bayaa kanuun jettan taate maali kaakalee sarraa kaafne warra hidhaa jiru ijoollee dhumatte ta duute kuni marti eessa dhaqee waan kana karatti gannee ol deebinee teenna namicha takkicha kanaaf jecha namicha taraa waan takka hin beeyne ka yoo fedhe arsii arrabsu ka yoo fedhe tuulama arrabsu ka yoo fedhe abbaa fedhe arrabsu nama kanaaf jecha hiriiran deemnu oromoon muslimaa sheen hiriiran bayin abboo waan akkasiin jedhina rabbii jedha jarana mee waa takka walaa gaafannu yaa ulamaa'ota keenna yaa sheekkota keenna na of kolcha mee ustaazonni keenna hiriira yoo hafan waa'ee oromoo keessaa yoo galan furmaanni dhufee jiran ummanni muslima waan barbaadu argate mee xayyib hiriiran deemnu dhaydhee warra kana wajjin dhaabbannu nuti kophumatti hiriira baana akka muslimaatitti haa jennu masalan jarris kophatti haa bayani garuu nuti waan barbaannu san arganne ka barbaannu hiriiruma ba'uu dhabuudha kanaafuu akkasitti madaaluun dogoggora guddaadha nuti qabsoo keenya ka irra jirutti fufna namichi akka dalage seeratti dhiyeessina namicha badii dalage seeratti himanna namicha durriyyee seeratti dhiyeessina allaqee dhumate saniin gara kaanitti akka oromoo muslimaa tokkotti jecha nama tokkootiif jecha uf duuba deebi'uun nurraan jiraatu kuni kaayoollee miti kaayoollee miti bar yoo namni shufuroon taraan kun dhufee jecha takkatti oromoon muslimaa qabsoo keessatti gaheen qabdu jecha nuun jedheef amma booda hiriirallee baanu gadi hin baanu yunumaayyuu jennee harka marannee teenne kaayoon kennaayyuu maal fakkaata isa jedhu rakkoodhaa jechuu kiyya kanaafi tawaa'ee oromummaa oromoo muslimaa nurraa dhiisa amma as keessatti waa'ee hiriiran deeminaa irratti isin warri kaleessa abiyyi ahmad deeggartan kun isiniif waan gaarii isinitti hima asitti dhugaa walitti himaa deemna warri abiyyi ahmad deeggaru muslima keessa ta'een jira har'a ajanda addaa argachuu dandeessan isin sababa nabiin rabbiitu qabeef ummanni muslimaa hundi tokko ta'ee jira isin warri kaleessa hiriira oromoo akka hin baane barbaaddanis jiraachuun maltanii kana keessa dabalattanii ajandaa siyaasaa keessanii oofatina dubbiin dubbii nabii rabbiitiin nuti ka jedhaa jirru malee deeggartoonni abiyyi ahmad as keessa amantiin makattanii ummata keenya walitti naqina isinii galaami nuti kaleessallee iyyaa turre gaafa masgiidan najjaashiin gubatu
gaafa masgiinni naannoo Amaaraa keessatti masgiinni afur biddaan gubatu kutaa Oromiyaa hunda keessatti gaafa masgiinni dhumatu ulamaa'ota teennaallee gadi bayaa isiniin jechaa turre waan garaa nu jirullee baay'ee majjira har'a ammoo keessa marti isaa dhufee warri Abiyyi Ahmad deeggaru asseeyyoo bagatu nu dhufte jedhanii akka ajaa'ibaa kanatti numaayyuu Oromoon hiriira bahuun qabu isa jedhu dhufeeyyuu jechuusa dhumaarratti kuni akkamitta dogoggoraa bar kun Oromoon hiriira maan baane Oromoon muslimaa hiriira yoo bahe maal ta'a rakkina maalii qaba rakkina takkaayyuun qabu nuti akka amantii kiyyaatitti amantii kiyyan qaja garuu qabsoo kanan dhaabu'an gaafa isin hiriiran bahin jettan bar ummata Wallaggaa ka dhumaa jiru callisiidha bar ummata Booranaa dhumaa jiru callisiidha bar ummata Salaalee keessaa dhumaa jiru callisiidha bar ummata Walloo keessaa dhumaa jiru Abiyyiin haa fixu hin dubbatinii jechuudha bar ani amantii kiyyaa fi miti ka amantii kiyyan salaata hin du'a isinii miti ka jannata na galchu rabbii guddaadha inshallah waan dalagadheetti rabbi irraa argadhaan sini gale garuu ummata Walloon keessatti Abiyyiin ajjeesee reeffi akkan kaane godhu gadin bayin hiriira jechuun Abiyyii deeggaruudha kun kanaafuu sirraa'uu waan qabuudha nabii rabbii ka tuqe sheekoleen Ameerikaa jirtuun jirti nama kana seeratti dhiyeessuudha dhumate yoo namicha seeratti hin dhiyeessin cal jedhee hiriira dhiisee mana taa'e xayyib namicha uummata akkan goone maaliif hiriira hafere'an eeshi xayyib yaani akkanumatti aarii kennaa manuma teennee aarii ba'uudha no dogoggora kun nama kana eega yakka dalage seeratti dhiyeessuudha jiran seeratti dhiyeessuudha yoo isa seeratti hin dhiyeessin yoo akka muslimaatitti nu ol deebinee teenna jenne bu'aa wayiituun qabu akkuma muslimaatittuuyyuu hiriira hafuu osoo hin taane qabsoo dhiisuu osoo hin taane nama yakka dalage seera dhiyeessine tokkummaa Oromoo jidduu jiru Oromoo muslimaa Oromoo kiristaanaa amantii kaleessallee rabbitu uume abbaa kamiyyuu walii kabanyee wajjaa jiraannuudha kaayoon kiyyaan namichi kun jarana nama bu'aa qabuu miti namni wanni kenna ummanni kenna isin beekuu qabdan namni kuni nama bu'aa qabuu miti nama wanbadee dabar wanbadee nama wanbadeen kuni kaleessa Arsii arrabsaa ture har'a ammoo nabii rabbii arrabsuun isaa dhiifamaan irra kutuun qabnuudha dhugaa isinitti himaa jira dhiifamaan irra kunnuu seeratti haa himannuu haa kassafnuudha malee yookaan qeesiin amantii kiristaanaa hordofu tokko gadi bahee dhiifamaa namichallee kun ofinne dhiifama isinaa gaafatu waaqeffataa keessaa nam tokko dhufee namichallee kun ofinne dhiifama isinaa gaafatu amantii pheenxee keessaa dhufee kun namichallee finne dhiifama isinaa gaafatu jedhanii yoo akkasittuu dhumate dogoggora jedhee fudhadhaan namicha kanaa dhiifaman goonuudha seeratti nu haa dhiyaatu yakka dalageen itti haa adabamuudha kanaafuu tokkummaan Oromoo ammoo wanni saniif jecha Oromoon muslimaa hiriira hafuuf hin jiruudhaan kaayoon kiyya jiran abbaan mufattanis mufachuu dandeessan garuu wanni kuni akka isiniin jechaa jirutti sirriidha jedhee kana fudhadha sababiin isaa nuti ka hiriira baanu ummata keenna kaleessa du'aa jiruuf hiriira ba'aa jirra malee yookaan warra waaqeffataatii fi miti warra amantii kiristaanaatii fi miti Oromoo mateenna ta du'aa jirtu ta kutaa garagaraa keessa beelaan dhumaa jirtu ta mana hidhaati guuraa jiran ta ujoollee diddiqqoo maatii jalaa fuudhanii lolatti oofaa jiran kana addunyaatti himachuudhaaf hiriira baana malee amantii keenna jibbinee amantii nama bira ol fuudhuufi miti yoo jarri ammoo namichi kun namicha durriyyeen kun dhufee amantii muslimaa qabsoo Oromoo keessaa gahee hin qabu yoo inni jedhe jaarra abbaa gadaafaa itti himutu nurra jira jechuudha waaqoo guutuufaa itti himutu nurra jira jechuudha sheebbakirii sabaloofaa itti himutu nurra jira jechuudha warroota amantii kaanii keessaallee hacaaluu kaleessa nu bira du'e itti himu nurra jira jechuudha bifa kanaan deemna malee jecha namicha kanaatiif jecha yoo amaraa dhiifne nama baay'een nu jalaa hidhaa jira warra hidhaa jiruufis sagalee ta'uun keenya dirqama Oromoo akka muslimaatittis akka Oromootittis akka amantii kiristaanaatittis ani wanta akkatti isinitti himu namicha kana dhiifama qofa nu gaafatee akka taa'u jettanii yoo karoorallee ka qabaattan taate sunis dogoggora namichi kun dhiifama wayituu gaafatee taa'uun qabuudha yakka inni dalageef wallahi billahi ummata Oromoo walitti fayyisuudhaaf Oromoo muslimaa Oromoo kiristaana Oromoo waaqeffataa Oromoo kamiyyuu ka amantii kamuu hordofu walitti fayyisuudhaaf namichi kun seeratti yoo dhiyaate qofa ani kuni ijjannoo kooti dubbii nabii rabbii irratti sakandii takka dhiifama namicha kanaan godhan abaddan yoo dhugaan qabsootti jiraattan ustaazonni teenna warri Ameerikaa jirtan waan kana fala itti barbaada namicha kana dafa seeratti nu dhiyeessa kanaafi yoo as keessa ammoo akkuma biraatitti waan biraa keessa gallee ka galgala ganama wama isaa bichaa dhufanii viidiyoo isaa fidaniitiin ummata keenya muslimaa garaa gubuu taate kunillee haraama guddaadha
innu arrabse lammaffaa nutillee irra deebinee arraba namicha kana ummata nabii rabbii inni jedheen kana nutuyyuu dhageeffachuun sirrii miti arraba kana jechuudha. Kana amma booda kalaaluu qabu nama seeraa qofa ta'uudha qaba. Poolisiitti kennanii poolisii waan kana marmaree seeratti dhiyeessuu qaba. Isinii gala kana ta'uu qaba malee wanti biraa akka dhuunfaa kootiititti wanti nuti har'a qabsaa'ota Oromoo deeggaraa jirrullee ijoollee bosona jiran ka qabsoo geggeessaa jiran Oromoon har'a biyya alaa keessatti diiyaasporaan Oromoo qabsoo geggeessaa nuti takkaa hiriira baanu keessatti amantii waliin qoonne takkaa kutaa waliin qoonne takkaa ati amantiin kee kana jenneen beeynu hundi isaanii jechuudha bakka jiran maratti gadi bayaniitumaan hiriira walitti gadi baane mootummaa abbaa irree diktaatara kanarra sagalee dhageessifachaa jirra. Kanaafi waan kana laayivi feesbuukaa qofa dhufanii haasa'uun bichaan gahaa miti jechuu kiyya. Haga haasa'ame guyyaa shanaffaa moo jahaffaa jirra waan ta'eef kana caalaa haasofni kun yoo ka itti fufu taate bu'aas hin qabu. Haasa'a kana bu'aa itti godhuudhaaf ammoo warri Ameerikaa jirtan oduu isinirraa eeyna sabbar zeenaa breaking news oduu gammachiisaa namicha san seeratti himata itti bannee jirraa waan manni seeraa manni murtii yookaan seerri biyyattii inni keessa jiru deebii nuu deebisu eegaa jirra nuun jedha tana isinirraa barbaanna. Yoo kanan taane viidiyoo namichaa fidattanii dhuftaniitumaan guyyarraa yoo viidiyoo isaa qofa nu agarsiiftan wallaahi rabbiilleen isin komata ummanni muslimaallee isin komata waan badaadhaa jedhee fudhadhaan. Kanaaf jarana viidiyoo namichaa amma booda nuttuun argisiisina. Nuti viidiyoo namicha kana arguun barbaannu. Falli takkatti hin jiru viidiyoo akkasumatti qabaa poolisiitti kenna. Poolisiitti kennitanii geessitanii biyya ambaa biyya faranjii kana keessa iddoo inni kamuu jiraatu beekamaadha. Adireesii isaa poolisiitti kennitanii iddoo inni jiraatu poolisiitti kennitanii hin barbaadamaa ilaalamaa seeraan dhaqanii gaafatu yakka dalaydee maaliif kana goote akkanatti kana malee waan biraan barbaadu. Kanaan alatti amma wanni amma qabsoo irratti godhamaa jiru numaayyuu garan taanetti deemaa jirra waan ta'eef ana qofaa miti namni kamuu waan kanatti akka fala barbaadan asumaan waamicha isinii dabarsa jechuudha. Eenyummaanuu jechuudha. Kanaaf maaliifi wanni marti fala qabdi fala barbaachisa. Haloo haloo hin dhageessisu. Kana isinitti dhaamana keessattuu ustaaz Naasirii fi ustaazota Sufiyaan Ali Sufiyaan warra Ameerikaa jirtan jechuudha. Isin dabalatee ustaazota nama baay'ee jira Ameerikaa keessa. Isin dubbii qabatamaa isinirraa barbaanna jechuudha. Dubbii qabatamaa jechuun maa inni nama kanarratti himata bannee jirra. Himata nama kanarratti banne irratti waan tokko eeyinaa murtee waan seerri nuun jedhu eeyinaa qofa isinirraa barbaanna. Saniin gara kaanitti nuti akka muslimaatitti nu arrabsanii amma boodan qabsoofnu yoo jettan dogoggora ustaazota kenna. Ustaaz Naasir Hamzaa dabalatee ustaaz Ali Sufiyaanis akka Oromoo muslimaatiin nu arrabsanii hin qabsoofnu yoo jettan ani sirrii miti jedhee fudhadha. Maaliifi ka arrafame Oromoo muslimaa bichaa osoo hin taane muslima addunyaa waliigalaati. Namichi sun mee ilaalaa sammuu isaa aga isin diqqishu mee ilaalaa agartanii sammuu nama sanii aga diqqaattu agartanii nabii rabbii sallallahu alaihi wasallam arrabsuun Oromoo itti fakkaateessa. Inni garuu amantii muslimaa amantii addunyaa arrabse. Kana seeratti dhiyeessanii seeraan fixuudha malee guyyarraa namni kamuu dhufee Facebook irra bahee laayivii wal arrabsuu tasa namni tokkollee dhufee jecha biraa yoo dubbate sunillee akkas jedhee sunillee san waliin dhaabatee amma dubbiin fagaachaa deemaa jira. Kanaaf dubbii kana gabaabsuun barbaachisa. Gabaabsuu jechuun maali? Namichi kassafamuudha bakka dubbiin dhumachuun. Namichi kassafame poolisii harka galee waraqaan isaa haasofni dhaabate achi booda Oromoon tokko taatee qabsoo isii itti fufti jechuudha. Saniin gara kaanitti ani waan biraa waan isin hin jedhu hin qabu. Akka amantii kootiitti amantii koo hin jabeeffadhaan. Rabbiin inshaallah waan ifaa jadhinarraa haqee baluu namni kamuu qabrii adduma isaa bu'a. Waa'ee nabii rabbii irratti qaldiin hin jiru waan ta'eef ani hayxi jirtu kanuma isin hin ja'a. Wallaahi billaahi viidiyoo namicha sanii amma booda Facebook irra noofina. Laayivii haasaa namni irraa eeguu qabdan amma warra Ameerikaa jiru ta'uudha qaba.
warra Ameerikaa jiru jechuun nama kana seeratti himatee seeraan isa hordofu qofa ta'uu qaba malee akkanumaan Oromoon muslimaa fi Oromoon kiristaanaa amma booda wal jibbuuf deemaa jidduu jaraatii waa uumamanii jedhee warri amma xilaanni warri paartii biraa deeggaru gammachuu keessa galeetiin lafa dhiitu kana abadanii nuti akka muslimaatitti ka tuqame amantii addunyaa waliigalaati nuti Oromoon keessatti akka Oromootitti illee nu arrabsu amantii addunyaati namichi ka diqqeesse nabii rabbii sallallahu alaihi wasallam ka inni waa jedheen kanarratti ammoo yoo seeratti hin dhiyeessinu lakki rakkoon qabu warrummaan amantii isaa hordofuu fi warrummaan bebbeekamaan gabbayanii dhiifaman waa gaafatanii namicha dhiifama goonaa fi yoo jettan ani dhiifaman godhuuf dhugaa isinitti hima dhiifaman godhuuf abaddan hin godhuuf dhiifama maal akkamit dhiifama godhaaf namichi inni arrabse nabii rabbiiti bar oromummaa miti arsii miti ka inni arrabse tuulamaa miti nabii rabbii sallallahu alaihi wasallam arrabse nam tokko ka dubbiin kun isaan galintu jira qarraatitti maaliif namichi kun akkana jibbame jedhee nama haga ammaa dubbiin faamintu jira faamutu irra jira warri faamuu dide kanaaf jarana kana caalaallee isinit dheeressuun barbaadu waan biraallee haasa'uun barbaadu nuti qabsotti jirra wallahi laziim isinitti hima ani akka dhuunfaa kootiititti kana keessa hajaa kiyyan bayadhuufi malee ustaazota kenna nuti komii baay'ee isinirraa qabna komiin nuti isinirraa qabnu gaafa masgiidan najjaash rukutamu isin komanne akka ilma muslimaa tokko isin komadhe gaafa masgiinni naannoo amaaraati gubatu isin komadhe ilma muslimaa ta'e isin komadhe isin amantii rabbii warra ordofu warra amantii rabbiitiif galgala ganama salaatu duula akka amma godhamee kana godhuu qabdan suleesida gaafa masgiidan najjaashiin rukutamu kanaafu amma boodaafuyyuu bareedaadha ummanni keenya muslimaa akkatti tokkummaadhaan bahee rakkina isaa falmachuun amantii isaa jabeessuun daranuu nu cimsaa jechuuti kanaafi gaafa kanaan dura masgiinni rukutamu gaafa quba isin qabnee maa callisan ustaazonni maa callisan ulamaa'onni isiniin jechaa turre akkanaani miti bar masgiida najjaash jechuun masgiida nabii rabbii keessa salaataniidha maaf laaltan taattanii jechaa turre har'a ammoo alhamdulillah galanii rabbiin badini hundi keessan gadi baatanii namicha wambade namicha durriyyee kana nu balaaleffachuu keessan amantii keessaniif gootan haqa nabii rabbii nama kamirraayyuu qabanii sallallahu alaihi wasallamiif gootanii galatooma yeroo masgiinni gubatullee akkanumatti osoo nuu qabsooftanii isin galateeffanna yeroo abiyyiin masgiida rukutullee akkanumatti osoo dubbattanii das nu jedha masgiida rabbii ka rukutamaa jirullee kanaafuyyuu waan rabbii keessatti akkuma xiyyeeffannaa waa'ee namicha kanaa keessatti waa gadi fageenyaan dubbattanitti wanna rabbii ka tuqamu maraafuyyuu dubbachuu qabdan kuni ergaa kiyya ustaazonni kenna ulamaa'onni kenna wanni isiniin jechuu barbaadu kana wanni biraa wanni ani isinitti dhaamadhullee jiru kanuma isiniin ja'a warri Ameerikaa jirtan ammoo kophatti kan isinit dhaamadhu namicha seeratti nu dhiyeessa achi booda ummanni bal'aan waan gara mallaqaa waan akkasiisa yoo qarqaarsa barbaadan taate aga dandeenneen waan rabbi nuu kenneen isin bira dhaabannaa goofandii qofa banadha goofandii qofa bana wallahi laziim waan rabbi nuu kennirraa hin kennina jechuu kiyya waan rabbi nuu kennirraa hin kennina maaliifi kuni waan taphaatii miti waan ashoofanii miti yoo abukaattoo xabaqaa waa mallaqa guddaa isin gaafatee wanni kun waan guddaa jedhanii isin gaafatan taate san waan dandeenneen isinii goona ummanni hundi isaa ummanni muslimaa hattaan ka afaan kennan beeyneen illee isin biran dhaabata kanuma godhaatiniin waan deemaa jiru kana mataa ittiidha qollofaa isiniin jechuu kenna yoo ammoo namicha kana seera dhiyaasuu baattanii namicha kanatti himata banuu baattan dubbiin tun akkanuma deemti malee furmaatan argattu kanaafi warri bilxiginnaa ammas jala deemee dasee das jedhaa jira dasee qabanne kombolcha qabanne naan jechaa jiran ani oduu gabaasuun dhufne wanni ani irraa dubbachuu dhufe warra tokkummaa Oromoo keessa seenee waa dalagaa jiru jira warra kana keessatti mataa warra kanaallee salphisuudhaaf dafnee namicha kana seera dhiyeessuun nu barbaachisa yoo namichi kun dafee mana seeraatitti hin dhiyaatin deeggartoonni bilxiginnaa asuma keessa Oromoo addaan diiguudhaaf karoorfatanii gadi bayanii jiran jechuudha kana ammoo ummanni keenyatti dhiisuun qabu isiniin jedha halo wa alaikum assalam akkami amma tululle jirra alhamdulillah kami nagaa jirra wallahi galata rabbii ka maalika waan haasaa jiru argita
waa'ee namicha sanii irratti dubbiin jabaatee akka malee tokkummaa Oromootii fi uummanni Oromoo nama dhumu nama wareegamu wanni marti dagatamuuf deema. Mee kanarratti yaadni anaasaa jiru kun maal si fakkaata yoo dhageeffatte? Yaada kee kana argeetiin dhufe. Ati yaada sirriitti jirta beekte. Ayyee. Namuu amantii ofiitiif akkaan quuqamu akkaan amantii duullee kun nama hunda beeka. Yaa. Wanni ta'uu qabummoo namni silaa hayyuun kasheekallee qeeyisillee akkasuma warri amantii birallee akkamitti waan kana laalanii waan tana diina lafa kaa'e ardiinni muddamee kara hundaan qabsoo itti jabaatee lubbuu itti dhufnaan dafanii waan kana lafa kaayan. Dhugaa keeti. Akkamitti osoo waan akkanaa beekan sheennaasitillee osoo waan akkanaa beekaniiti hayyuu hedduu jira hayyuu Oromoo hedduu jira Oromoon keessattuu hangaan Jowaar Mahammad hidhaa seenee burjaajoftee uf wallaaltee kuftee duutee ta'uu dadhabdee ji'a deemtu wallaaltee itti zooree jira akkanatti yoo dubbate. Yaa dhugaadha. Namni akkamitti kana wallaalee dubbii sana isanii diinaa karaa banuudhaaf amma dubbiin tun waan deemtuuf diinumaaf karaa banii akka Oromoo wal diigee qabsoon tun duubatti deebitu ammas amata jaarraa hedduu lafa qabsoon tun diigamtuuf deeman malee namichaan kun ummata muslimaa eessatti galchaa inni haasa'u kun waan hin jirre sila ummata muslimaa ka amata meeqa biyya sarratti dhalatee biyya san jiru kiyyaan kun galchamoo rasuula kenna arrabsiis kiyyaan kun arrabuu samu alayhi salatu wasalaami rasuula kenna ka rabbiin kabajaa godhee fi darajaa ol fuudhe ummata muslimaati miti rabbi ufii fedhii isaati ol fuudhe dhugaa fedhii isaati ol fuudhe nullee itti amannaa fi malee haga waan fedhee arrabsu taate inni wanni irraa buusta kallee qabu. Kanaaf burjaajuu ummata gidduutti burjaajuu uumama malee kun dubbistu fiiti miti. Hiriira hin baanu namni guddaan kan haasoo inumaan taatu osoo ijoolleen haasoo itti gorsu. Yaa mee amma fakkeenyaaf an amma mee nam tokko ana mee warra siyaasaati jedhee na fudhata. Mee amma Oromoodhaan hiriiran bayinaa jechuun kun yoo mee akkamitti ilaalta fakkeenyaaf nuti qabsoo kana ree har'an jalqabne namichi kun ammoo nama qunna garii qabuu miti nama taraa durriyyeedha. Wanni hin taane gadi baatee waan hin taane darbattee ummanni keenya muufate sirri. Inumaayyuu akka muslimaatitti hiriiran baanu jechuu ka jedhu jira. Mee akkamitti hiriira bahuu dhabnaadha? Hiriira kan akkamitti bahuu dhabna? Sila rakkoon nu dhiise moo rakkoon nurra jirtu nurraa hiikame moo? Mee kanarratti ati akka ilma namaa tokkotti mee waan si dhagaame jedhime? Ani akka yaadutti hiriira hin baanuni inumaa'uu namicha kana tumsii godhu. Namicha kana agartee akka inni ammallee waan biraa deebi'udha malee hiriiran baanuun kallattii deemaa jiru irraa deebinaan inumaa'uu har'a hiriirarraa hafanii yoru amantirraa hafuuf deeman akka yaada kiyyaatti akka wallaala kiyyaatti. Sii galee? Gurbaan kun inni haasa'e uummanni Islaamaa qabsullee isintu godhuufaa jira jedhe deebi'ee nabi rabbillee arrabsa alayhi salaatu wasalaami. Eega qabsoo inni jeetanallee irraa deebi'uu taate amantirallee deebi'uuf deeman beekee namni kun. Ulfaataadha wallaahi. Sii gala? Yaa. Dhageettan? Dhagaa jira itti fufi si dhagaa. Kanaafi wanni ummata Islaamaa qabsoo irraa deebisu tokko illee hin jiru. Qabsoo ofii itti fufuu qabanii amantiin dannallee mirga keessan falmadha jira. Yaa. Akkasi. Kanaafi wanni hiriira irraa nama hambisan jiru falmii ofii itti oofudha. Amantii teen jabeeffatuun waan jiraati. Amantiin hundi itti amanu addunyaan tun harka dhibbarraa addunyaa tan guutu itti amanu. Garuu gurbaa waan nu keessa jiruu fi agartee nu arrabsee afaan kennan kanaaf qabna malee amantiin tuni agartee ummata Oromoo qofan taate. Kanaafi wanni hiriirarraa uummatallee burjaajessanii waan adda addallee haasa'uun hin taatu. Dhugaadha. Kanaafuu wanni kun eega dhufanii yaa galatoom
Oromollee Galatoomi yaanni kee bareeda. Nama asirratti beeyta tokko nam tokko waan kana yoo atillee guyyarraa laayivii dhuftee rakkoo namicha kanaa dubbatte yoo namicha kana himatanii seeratti hin dhiyeessine bakka amarti isaa aarii irraa qabna jedhaniituma yoo haasayan furmaata ta'uu danda'a jettee yaaddaati. Wanni yeroo hunda laayivii seenanii furmaata wanni inni fidin jiru waan diiggaa Oromoo amantii wali buusudha. Oromoo diiguu malee yeroo hunda liibirra baanii ebalus kana jedheen kuni waan sirriiti miti. Namni naannoo san jiru sheeka ta'ee qeesii ta'ee waaqeffataa ta'ee hundi isaanii waltaanii nama kana seeraaf dhiyeessuun waan jiraatu. Kana booda liibirra baanii ebalu na daawwate anis kana jedhe yoo taate kuni Oromoo diiga ilma namaatiin taphatu. Diiga qeerroo fi qarreen kumaatamaan itti wareegamte ittiin taphatu malee kuni agartee waa'ee amantiitillee miti. Hangama kiyyatti. Anis beeyta ilaalchi kiyya yaada kanarratti maaliif waan kana sii kaasa beeyta nuti waa'ee namicha kana guyyaa jalqabaa gaafa viidiyoo isaa gaafa jalqabaa ol ka'ee waan kanaa tumne gurbaa waata kan beeyne dhuufuu horii hawaata kan beeyne ol ka'ee haazayeetiniif har'a saba kana guutuu diiguun dhiiga ilma Oromoo taphatuun hayyuu sababa isaanii mana hidhaa waggaa tokkoo fi wayi taa'u jiru ka beelan bultii 40 guutuu beelaa keessa kubamanii jammaaliif uummanni kun Oromoon bakka takka haa geettuuf waa'ee amantiiti miti. Kanaaf sheekonni keenyallee sheennaasirillee aaruun qabanii nama mataa bal'atan ta'anii waan kana bira kutanii akkuma duraan qabsoo Oromoo oofuu jedhe qabsoo Oromoo akkuma duraanitti osoo akka hin sharafamin ajeeluma akka duritti mormatuu qabnaadha. Kammoo gurbaa itti dhiyeessuun seeratti kuni waan gabaaba yoo damnamummaan jiraatte malee kuni seeratti dhiyeessuu waan gabaaba. Galatoomi fayyaa ta'e amma galatoom seerattuu dhiyeessuu baatanuyyuu himatanii seeraanuyyuu mokkorree jirraa waan akkana eegaa jirraanu waan tokko beeyta yoo akkasiin godhiidhaan dubbiin namicha kanaa xumura godhachuudhaaf hin deemu maaliif beeyta Oromoo kana keessa Oromoo muslimaa ta'ee nama Abiyyii deeggaru jira warri Abiyyii deeggaru amma waan kana ibiddatti naqaa jiran jala isu jiran silaa nu dubbii akkamii gabaabsuu barbaanna namichi nabii rabbi arrabse kuni kassafamee poolisii bira geeffamee seera dhiyaate dubbiin namicha achumatti dhumatti Oromoo tokkummaan isii wani diigamuuf hin jiru jechu. Yoo waan kana godhuu baannee nu har'as boris laayifii madhufnee oma namicha kanaa dubbanne Allahu akbar ganaa xiqqaa guddaa wal arrabsee adda galuu deema namni gana amma seenaa cimcimoo kaleessa waan isiin jetten beeku ani xiyyeeffannaan guddaan amma isirra taa'aa jira namicha dhiisanii ilaalime. Amma boriif iftaan kabiraatti dhufa ammallee san dhiisanii xiyyeeffannaan san taya. Kuni maal agarsiisa? Dubbiin hiikkachaatuma deemti jechuu hiikkachaa deemti malee hidhamuudhaaf hin deemtu. Dubbii tana hidhuu yoo barbaadan namichi kun oolee osoo hin bulin seera dhiyaachuudha. Warra garaagaraa iyyullee afaan isaa calqisiisan jechuudha. Ka amantii musliimaa qabu sirriidha nabii rabbiitiif dubbachuun dirqama. Sanittuu ammoo dubbanneetuma guyyarraa yoo kanuma goone dogoggora. Kanaaf warri Ameerikaa jiru waa'ee waan kana ofitti fudhatanii amma booda waan kana nutu irraa haasa'a tokkummaa uummata keenyaatiifis amantiidhaan nu kaleessallee waliin qoonne har'as waliin qoonnu amma booda waa'ee namicha kanaa nurra dhiisaa jedhanii ofirratti fudhatanii waan kana osoo furmaatatti nu barbaadanii barbaanna malee akka amma deemnu kanatti xiqqaa guddaan taraa wal arrabsine saffaa walii akka hin dhaabanne wal godhaa jirra. Gizeen kun ammoo gizee qawxii gizee wasaanyii Oromoon itti akka ijaatii wal eeggatu malee gizee Oromoon fuula keessa wallaaluu miti adaraa. Waan kana waan ulfaatan nu deemaa jira jechuu barbaadeeti. Kanaaf atis galatoomii yaada dhumaa yoo qabaatte waan jettu jedhi. Yaada dhumaa ta'an qabu dubbii akka jetteeti waan naaf jiru beektee amma wanni irra jabduun laallamuu qabu hayyoonni Oromoo warri sila agartee nama dura deeman namni waa beeku manguddoon waan kana karaa seeratiin gurbaa seeratti dhiyeessu. Sammalee warri liibirra baatanii maal jettanii kaan fotoo waraabanii irraa fuuqalaas dhumatee dubbiin. Yoo isinillee diinuma waliin qabsoo Oromoo ta'e laamtina hin diinaa taate malee kun dubbii kijibaati. Eega gaafa viidiyoon kun waraabamee irraa ni hordofnaa nama hedduu itti aarallee hin qabna. Nama baay'eetti aarre amma waan san amantii kennaaf hin jennu malee wallaahi komii guddaa qabna garuu amantii kennaaf waan san jechuu hin dandeenyu namni namichi kun
namni inni arrabse nabii rabbiitii garuu nu nama baay'ee xiinxalline komanne haa ta'u garuu amantii kennaaf nuun ta'u waan akkasii dubbachuun tanaan akkanuma bira kuna garuu yoo waan kana gabaabsuu barbaadan akka nama dhuunfaa kootiititti namicha kana dafanii seera dhiyeessudha yookaan dubbiin Oromoo waan hin taane keessa galuu deemti waan ulfaatan nutti as deemaa jira kana baraaramuu qabna jechuu barbaadeeti galatoomii atis yoo waasii hafan itti xumuradhu sakandii muraasa anis bakka yoo namni biraa dawwalee yaadarraa fuudhee asumarratti goolaba waan biraa haasa'uuf hin dhufne oduu amma jarri asiin dasee qabanne kombolcha qabanne jedhanii achiisaan ammas jala barreessanii baga bootteenuma boottanaan jechaa jiru beeyta. Ana wanni na boochisu hin jiru bakka fedhan yoo qabatanii jarri kaleessa asii ka'anii dabrasinaa qabatanii waraanni adda bilisummaa Oromoo Finfinnee seenaa jira. Kanaaf wanni na boochisu hin jiru Abiyyi yoo danda'ee Maqalee qabate ifaajeeti haa qabatu rakkoo takkaayyuu hin qabu. Kanaaf ani wanni na aaddisu wanni na gaddisiisullee hin jiru warra bilchiginnaattu jala deemee akka nama yookaan amantiif jedhu yookaan jala deemanii waan nu haasofnu osoo argan ganaa bootta dasee qabannee naan jedhu beeta. Kanadis kanaa miti kun wallaalummaadha kana laaluu hin taatu maaliif fakkaate amma wanni beekamuu qabu wanna kana jalaaf yoo namni dhugaan sabaaf qabsaa'u namni dhugaan dhiiga ilmaan Oromootiif dhiiga haawwota ofiitiif dhiiga abboota ofiitiif namni dhugaan namni qabsaa'u yoo jiraate waan kana jalaafanii qabsoo kana duratti deebisanii